Kana beektuu laata? Sammuun namaa bakka lamatti qoodama. Conscious and subconscious mind jedhama. Sammuu dammaqaa fi sammuu dhokataa jedhamee waamama. Afaan Ingiliffaatiin conscious and subconscious mind kan beekamu jechaadha. Conscious mindiin yookaan sammuu dammaqaan yeroo baay'ee wanta anamma isinitti taasisaatii jiru. Conscious ta'ee isinitti taasisaatii jira wanta nan dhaggeeffadhu. Even YouTube hoggaa dhaggeeffattan consciousdhaan isin dhaggeeffattan. Qaama miiraa shanitti fayyadamuudhaan suufuu, dhaga'uu, dhaggeeffachuu, arguu, dhamdhamuu, qaqqabachuu qaama miiraa shanitti yeroo hunda fayyadamna. Jireenyi keenya jijjiiramuu kan dadhabeef. Subconscious mind yookaan sammuu dhokataa golkeessoo jedhamu wanti baay'een daa'immarraa eegalee jira. Daa'immarraan eegalee too'ee wanta maatiin keenya dubbatan hundi barmaata ta'ee too'ee gara sammuu subconscious mind keenyatti seena. Isaan booda jijjiiruudhaaf baay'ee nu rakkisa jechaadha. Kanaafidha jijjiirama jireenya keenya jijjiiruu kan dadhabne. Namoonni baay'een ofirratti hojjechuudhaan jireenya isaanii kan jijjiiran subconscious mind isaanii jijjiiraniitu waan ta'eef. Daa'immaadhaan haati keenya, abbaan keenya, ollaan keenya, even mana barumsaa hoggaa deemnu barsiisaan nutti himu qofadhaan nuti fudhannu. Maatiin keenya wanta haasan qofadhaan nuti fudhannu. Ollaan keenya waan jedhanidhaan nuti dhaggeeffannu. Isuma fudhanne gara sammuu keenyatti. Kanaan booda deelii irra deddeebi'uudhaan isuma dhaggeeffannaa isaan booda subconscious mind keenya to'ataa jechaadha. Subconscious mind keenya yoo to'ate jireenyi keenya isuma fakkaata. Fakkeenyaaf naannoon keenya yookaan maatii keenyarraa jechamoonni nutti dhufan yookaan nutti darbataman dadhabaa yoo ta'e nutti dadhabaa ta'an. Fakkeenyaaf sa'aatii 11tti ganama keessaa sa'aatii 11tti yeroo hunda kan kaatan yoo ta'e yeroo hunda subconscious mind keessan yookaan sammuun dhokataa keessan sa'aatii 11tti ofii isaatiif siniif bilbila. Alaarmii isin hin barbaachisu jechuudha. Alaarmii osoo isin hin barbaachisin ofii sa'aatii 11tti bilbileetoo isin kaasa. Maaliif waan irra deddeebitaniitoo sa'aatii 11tti waan kaataniif jechuudha. Ganama sa'aatii 11tti waan kaataniif jechuudha. Kanaaf sammuu dammaqaan yeroo hunda maal godhaa wanta sinaa dubbattan namoonni yookaan isinitti dubbatan isinitti himan fudhachuu dandeessuu dhiisuu dandeechu. Fudhachuu danda'a sammuu dhokataan sammuun conscious jechuudha. Conscious mindiin yookaan sammuun dammaqaan wanta namoonni isinitti haasa'an lakkeechuu ni dandeessu, fudhachuu dandeessu. Eega fudhattaniis booda analyze gootu sirriitti irra deddeebitaniitoo murteessuudhaaf jechaadha. Deciisioniidhaaf sin barbaachisa. Yeroo hunda irra deddeebitaniitoo gara sammuu keessanitti kan fudhatan yoo ta'e garuu wanti sun maal isiniif ta'a jechaadha. Paaradaayimii ta'a. Yookaan subconscious mindiin keessan fudhateetoo sin keessa tura waan ta'eef yeroo hunda amantaa akkasii qabda jechaadha. Waanuma dur irra deddeebitaniitoo haasa'aatii turtan. Waanuma dur irra deddeebitaniitoo hojjechaatii turtan san har'as borus deddeebitaniitoo hojjechaatii jirtu jechaadha. Yeroo baay'ee namoonni kan rakkachaatii jiran subconscious mind isaanii jijjiiruu dadhabuu irraan kan ka'edha. Jireenyi keenya jijjiiramuu kan dadhabe tokko kana. Maaliif percentage 95 originated from your subconscious mind. Jireenya kee jijjiiruu kan dandeessu yoo subconscious mind yookaan sammuu dammaqaa kee jijjiirte qofadha. Sammuu dammaqaa kee yoo jijjiirte qofadha. Sammuu dhokataa subconscious mind sammuu dhokataa kee yoo jijjiirte qofadha. Sammuu dhokataa kee jijjiirre taanaan percentage 95 dhugaa ta'ee hin beekun waan jiru hundumaa waan haasa'ame wanta Facebook irraa dubbifte yeroo hunda Facebookitti deddeebitee too'ee soba kan ta'e yoo dubbifte dhugaa godhee fudhate. Miidiyaa pilaatfoormii TV irra teessee weebsaayitoota adda addaa bantee too'ee isuma deddeebitee yoo dubbifte gara subconscious mind yookaan sammuu dhokataa keetti gala. Harki 95 achi keessa jira waan ta'eef sammuu keessan dhokataa keessa jira waan ta'eef isa deleting goone taanan isa hin jijjiirre taanan barmaata sana of keessaan balleessine taanan jireenya jijjiiruu hin danda'amu. Baay'ee ulfaatadha. Conscious taataniitoo jijjiiruu hin dandeessan. Namni tokko waggaa 70 jiraata average
umurii giddu galeessa 70 jiraata jedhama. Garuu waggaa 70 miti kan inni jiraatu. Waggaa tokko si'a 70 irra deddeebi'ee jedhama. Waggaa 70 si'a waggaa tokko si'a 70 irra deddeebi'a. Waggaa tokko si'a 70 irra deddeebi'a jedhama. Maaliif isuma durii sana jechaadha inni daa'immaadhaan piroogiraamdii sammuu isaa piroogiraamdii ta'essan isuma irra deddeebi'ee taasisaatii oolaa hojjechaatii jiraata. Kanaaf jireenya haaraa uumuu hin danda'u ofirratti. Maal akka ta'e hin beeku, maalummaa isaa hin beeku, abjuu isaa maal akka ta'e hin beeku, kennaan uumaan isaa kenne hin beeku. Kanaaf maal gochuu qabdu? Please wanta isin gorsu maalidhaa? Of dhaggeeffadhaa. Kennaan koo maalidha jedhate of gaafadhaa. Maaldhaan maafan uumame maal hojjechuu hin danda'a jedhate of gaafadhaa. Eega of gaafattaniin booda paaraadaayimii yookaaniif sammuu keessan to'atee kan jiru sana of keessaa balleessuudhaaf ofirratti hojjechuun barbaachisaadha. Akkamittiin ofirratti hojjedhe jettanii na gaafachuu dandeessu. Fakkeenyaaf feesbuukii ilaaltanii yoo ta'e oduu cabsaa jedhama. Yeroo hunda feesbuuk irratti laphee kee cabsa, onnee kee cabsa. Even isa qofa osoo hin taane eega dhaggeeffatteen booda namoota biraatti bilbilan namoonni baay'een namoota biraatti bilbilanii ta'ee oduu akkanaan dhaggeeffanne jedha. Ofii isaatii cabuu hin barbaadu waan ta'eef kophaa isaa cabuu hin barbaadu waan ta'eef namoota biraattis bilbilee itti hima. Nama sanis akkasumatti cabsaa jechaadha. Irra deddeebi'uudhaan jireenya akkanaa keessa namoonni jiraatan TV irra taa'anii tooyi soba kan ta'e dhugaa jedhanii fudhatanii jechaadha. Dhugaa jedhanii tooyi maaliif repetitioniidha jechaadha. Jireenyi repetitioniidha. Irra deddeebi'anii tooyi soba tokko dhugaa sanitti himan dhugaa fakkaata. Maal dhugaa sanitti kan fakkaatuuf subconscious mindiin keessa rikardii godheera waan ta'eef. Sammuun dhokataan keessa rikardii galmeessee jira waan ta'eef. Daa'immaadha wanta galmeessine har'a of keessaa baasnee baasuudhaaf of keessaa gatuudhaaf baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Akkamitti of keessaa baasuu dandeenya? Of dhaggeeffachuu rakkina qabnu san keessaa ba'uu rakkina dur amanu kan nu guddisuu hin dandeenye abjuu keenya kan quncursu nu kan guddisuu hin dandeenye tokko lama sadii jennee barreessuu qabna. Irra deddeebinee barreessuu qabna. Isaan booda rakkoon koo kana rakkoo kiyya kana hammaan booda furmaata fiduuf hin qabu. Furmaatnis ana bira jira. Nama biraa biraan deebinaa. Nama biraan gaafatinaa. Of gaafadhaa. Akka saayintistiis yaadaa. Isaan booda hin jijjiirtu. Of jijjiiruun ni danda'ama. Baay'ee salphaadha. Nuti keessa jirru namoota biraa dhaggeeffannaa, miidiyaa dhaggeeffannaa, nu bira kennaa nu bira jiru hin beeknu, maal hojjechuu akka dandeenyu hin beeknu, yeroo hunda namoota biraatiin gaayidii taanaa, gatii keenya gadi xiqqeessinaa, abdii kutannaa, waan guddaa hojjechuudhaaf dafnee firii argachuu qabna jennee ariitiidhaan kufuu dandeenya, kasaaruu dandeenya. Waan akkanaa keessa jirra waan ta'eef kan akkamitti sirreessuun qaba? Akkamitti sirreessuun qaba jettanii yoo na gaafattan you have to change your subconscious mind. Sammuu keessan dhokataa keessa piroogiraamdii kan ta'e yookaan kan galmaa'ee jiru diliitii gochuu qofadha. Fakkeenyaaf feesbuukii laalaa ooluudhaan maal irraa argatta? Sa'aatii meeqa namni taayituu feesbuukii ilaalatii oola? Maal irraa argattu? Waan hojjechuu qabda sana osoo hin hojjetin sinirraa fachiisa. TV irra teessanii maal argattu? Ani fakkeenyaaf TV ilaalu. Maaliif abjuu koo akkana irraa fadhuu godha waan ta'eef. TV sa'aatii meeqa galgala sa'aatii 2 eegalee sa'aatii 4 sa'aatii 5tti fiilmii adda addaa taa'anii ilaalu namoonni baay'een. Abjuu maal gochuun qaba maal hojjechuun qaba jireenya akkamitti jijjiiruu qaban jedhu. Kanaaf yeroo kee of jalaa gubaatii jirta jechaadha. Tiwiitii gochaa ooltaa, tiwiitii irra galtee googulii gootaa ooltaa maal akka ta'e. Kanaaf wanta akkanaa hir'isuu guyyaa tokkoon miti. Tara hir'isaatii deema. Suusii namatti ta'a bara. Suusii namatti ta'a. Ganama ka'uu barbaade. Ganama sa'aatii 11 walakkaatti hankaatu yoo ta'e guyyaa tokko guyyaa 2 alaarmii guutta. Isaan booda sammuun kee alaarmii siif ta'a ofuma isaatiif. Kanaaf
haala kamiinan jireenya koo jijjiiruu danda'a. Namni biraan jijjiiruu jireenya koo anumatu of jijjiira malee namni dhufee toos hin jijjiiruu hin qabu. Jijjiiramuudhaaf namoota biraatiif xiqqoo hin qabina. Jijjiiramuudhaaf waan hundumtuu sin keessa jira waan ta'eef. Kanaaf sammuu keessanitti fayyadamaa. Konsheesiidhaan wanti jijjiiramu hin jiru. Kanaaf sammuu dammaqaadhaan yoo jiraattan ta'e qaama miiraa shanitti fayyadamuudhaan jijjiiramni dhufuu hin danda'u. Jijjiiramni kan dhufu qaamni miiraa shananuu alaa gara keessattidha. Wanta argaa ooltu, wanta dhagaa ooltu, wanta laalaa ooltudha. Kanaafuu addunyaan akka kubbaatti taphachaa oolte jechaadha. Isuma laalaa ooltu waan ta'eef. Garuu keessaa gara alaatti dhugaa jiraat in to out. Keessaa gara alaatti jiraachuu yoo eegalte jireenya keetii irratti amazing change. Wanta ajaa'iba tokko agarta. Jireenya ajaa'ibaat agarta. Keessaa gara alaatti jiraachuudhaaf conscious subconscious mind yookaan sammuu keessan dhokataa ta'e isa ta'e proogiraamii dur hansin fayyane san diliitii gochuudhaan amma teessaniitu wanta hojjechuu qabdan tokko lama sadii jettanii barreessitanii isaan booda karoora sanii hanga dhumaatitti osoo duubatti hin deebiin osoo abdiin kutatin gara fuulduraatti deemuudhaan jireenya keessan jijjiiruu haaluma salphaan jijjiiruu ni danda'ama. Addunyaa wajjiniin deemuu qabna. Duubatti hafnee jirra. Addunyaa akka laayibirariitti dubbisuu qabna.